barattoota keenya warri tafsiira bichaa qaraatan wanni isin dhibe yoo jiraate wanni isinitti ol fakkaate harka baasaa gaafadha. Barattoota warra tafsiiraa. Mm. Ustaaz amma uummanni nabiyyanaa Shu'ayb sun ka halaaka waa sadiin halaakamanii jenne sun Eh, sadeenuu bakkuma takkatti itti argamte moo irra walitti qabame akkuma hojii isaaniitiin isaanii galata galchee eh, sadeenuu bakkoota akkatti irra walitti qabamte. Zullaan sunis jira, azaabu yommuu zullatiin sunis jira, seeyhaanis jirti, kirkirri lafaatis jira jechaadha. eh, Mm. ayyee hundinuu yeruma takka halaaka itti buutee jechuudha. Iyyeessummaan sunuu sagalummaan hammaate sunuu kirkira lafa nama jalaa kirkirri nama gootii bara. Hmm. Mm. Ayyee ayyee taate marhaba. Ayyee Mm. gala ustaaz. Isii voolkaanoo kunuuta biyya teenya halee dhootee akka itti isiin nama meeqa shoora harkeessite galtee. Addunyaa sharar keessa jirti rabbiin waan qabu. Gudduma diimaa kana dachi keessaa bashee. Dandeettii rabbi nama barsiisaa rabbi. Eegaa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن شاء الله. آه، تفسير سورة النمل. جل قبر رأي قال سورة النمل بقولنا النمل. هذه السورة سورة مكية. سورة سورة مكة بوتي. بسم الله الرحمن الرحيم. مكة ربي رحمتك أبوتين إيقلا طاسين قبيل من ججتو جلقب سورة نرات تاتي كيسيد رب ماتي تبيخا تلك جتشون إسينتن آيات القرآن كيتوت قرآناتي وكتاب مبين كيتوت كتاب حلالي في حرام إبسوتي كتاب إفا تيجتشون إنما يمويا أيه كيتوت قدت تغياني كروتين تنجتشو أيه تغرخيت تبوفنتون آيات القرآن وكتاب مبين kitaaba dhugaa fi dhara ibsu, kitaaba halaalii fi haraama adda namaa ibsu, kitaaba wanni inni ibsu ifaa ifa ta'e wanni inni namatti himu ifaa ifa ta'e saniiti. Kana jaa rabbii nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hudaan hayyee qajeelchaa haala ta'een hayyee quraanni sun wabushraa jechuun gammachiisa haala ta'een lilmu'miniin. Mumintoota gammachiisaa jechuudha. Yookiin hoo hudaan qajeelchuuf jecha wabushraa gammachiisuudhaaf lilmu'miniina mumintoota gammachiisuudhaaf maf'uulun li'ajlihiidha. Mumintoonni sun warra akkamii? Alladhiina yuqiimuuna salaata isaan sunuu warreen salaata gadi dhaabanii harkaanaaf shuruuxa isiidhaa guutaniif jechuudha. ويؤتون الزكاة warreen zakaa kennatani. Suuraan tun suuraa makkiyaa jenne zakaan duuba makkatti wayi dirqama godhame zakaan eega madiinatti galan booda gaafiin jettu yooniif kaate waa'een zakaadhaa makkumattuu dubbatame
Garuu immoo Madiinatti akaamonni isaa sirriitti adda baafame jechuu yookiin hoo wayuutuuna zakaataan qulqullina lubbuudhaatii jaan qad aflaha man zakkaahaa waqad khaaba man dassaahaa jee rabbiin wayuutuuna zakaataan warreen lubbuu isaanii shirkii fi kufriirraa qulqulleeysanii jennee hiikuu dandeenya. Garuu sanirra immoo zakaan salaata biratti dubbatamu kuni zakkuma dirqama godhamaa ta'e sani. Dirqama godhamuun oduma akka jiranuu ta'ee Madiinatti akaamonni isaa sirriitti dabaafame. Wahum bil'aakhirati hum yuuqinuun. Isaan aakhiraan dhufaaf teeysii warreen yaqqan sansan jechuudha. Mu'mintoonni ayyaadha. Faallaa kana immoo inna alladhiina laa yu'minuuna bil'aakhirati warra aakhirratti hin amanne zayyannaa lahum isaaniif miidhegsine acmaalahum hujiilee isaanii ta kufriidhaa san hujiilee isaanii ta gartee gaa hojjetan san isaaniif miidhegsine jee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gara qadaraatiin iraadaa qadariyyaadha tun ammaa ayyaadha fahum yacmahuun isaan dhama'oodha fahum yacmahuun isaan gartee gaa itti fufoodha ayyaadha dhama'oodha jechuun gartee gaa karaa haqaa kanarraa jechuu ayyaadha dhamaaniitumachi keeysa gamaa gamana gara gaggalan malee keeysaa bahuu hin danda'an jechuu barammaa zayyannaa lahumiinka ayya isaaniif miidhegsinee jee rabbiinam ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بي جاء سورة الأنعام كيست زكجيلا kun immoo gartee iraadaa qadarichaa jennaan gara qadaraatiin ulaa'ika isaan akkasii sun alladhiina lahum warra isaaniif ta'e sani suu'ul azaabi jechuun adabni hamaan sun suu'uu gara alazaabitti idaafaa godhuun idaafati sifati ilal mawsuuf ibsa maqaa gara maqaa ibsamuutti irkisu ayyee alazaabu sayyi'u jechu nutu waggaa hin akkasuma jennee hiiknaa bara suu'ul azaabi azaabni hamaan qixaanni hamaa warra isaaniif ta'e sanii wahum fil aakhirati humul akhsaruun isaan sun aakiratti maasis warreen akkaan hongawoo ta'e san jechaadha wa innaka dhugumatti ati jee rabbii nabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam latulaqqal qur'aana qur'aana ni kennamta jada innaa sanulkii alayka qawlan thaqiilaa jeemti latulaqqal qur'aana jechuun qur'aana ni fudhattaa ni kennamta min ladun hakiimin aliim bira gartee gaa rabbii ogeeysa waan hunda beekaa ta'e saniitii fudhattaa achiisii dhufu jira jechu إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إيرا ربين إيجيتي يقرأ نبي محمد التبوو سيجارا لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبري أيه لتلقى القرآن وقرآن نخنمتا من لدن أين براجج من لدن حكيم isa ogeessa aliimi waan hunda beekaa teessan biraa malee shayxaana biraa mitiya bakka biraatii miti rabbuma biraa sii dhufu jira jechu quraanni kun jabaadhu jechu kanarratti maasis akkas nabiyyallaahi muusaan itti ergamaa godhame itti hima rabbiin idh qaala muusaa udhkur jechuun mee dubbadhu bakka kana keessa seenaa ajaa'ibaa jira gaafa Muusaan jeesan li'aaliyaa maatii isaatiin warra isaa kan gartee Madiyan irraa waliin deemu jiraniin inni aanastu naaran ani ibiddaan arkee sa'aatii kun isiniifin dhufaminaa jechuun ayyee ibidda san biraa jechaadha ibidda sani bira dhaqeetiin bikhabariin
oduu karaatiin isinii dhufa jechuudha. Information eelaa karaatiitu duraa bade jaan. Yeroonis yeroo dukkanaati mahaajata. Amma naaran jeegaa inni garuu wanni sun ibiddaa miti nuura. Ifaadha malee ibiddaa miti. Oo'aatiikum yookiin isinii hin dhufaa bishihaabin. Bishihaabin jechuun hayyee qaanqee qabasin waan irraa qabsiifattaniin jechu. Hayyee shihaab jechuun amma gaa dibaa jechuu bar. Hayyee qabasin jechuun kan irraa qabsiifattanii. La'allakum tasxaluun akka oowwifattaniif qabbanaa jira jechuu waramma. Akkas jeeqee deeme falammaa jaa'ahaa yeroo ibidda san bira dhufu. Nuudiya jechuun lallabame ambuurika haa barakeeffamu manfinnaarii jechuun amma hayyee inni gartee ganuura keessa jiru sun akka inni yaade sanitti dubbatee jaarrabbiin hayyaadha isaatiitu naara seehe miti laama naaratti fakkaate ambuurika haa barakeeffamu. Hayyee manfinnaaree namni nuura san keessa jiru jechuun Muusaa baaneeti. Waman hawlahaa hayyee inni moggaa ibidda saniiti ibidda gartee ganuura saniitis jiru jechuun malaayikota hajaan kun amma. Hayyee malaayikonni moggaasan jiranii. Inni immoo nuura san keessa seenee jira. Yookiin wal dabarsuunis rakkinan qabu jangaa. Manfinnaarii malaayikota ta'ee. ومن حولها موسى تو إساتو غربيراتي ديما رفي وسبحان الله أي رب كل رب العالمين رب عالم توتا كل خخنا هجة ويتشم إني إرنا قبو شريكا قبو يتشارا يا موسى أما قاني دايني خنا لام أم بوريكا ولين ديميتما يا موسى يا بدم موسى إنه جتون إني سدبت الجروحني أنا الله جتون أنا بر الله العزيز جتون إنجفتا الحكيم جتون أجيسة ثانية أيه وألقي عصاك لينجي إجلتيسي كلام وألقي جتون دربي عصاك جتون أوليتي دربي أيه ني دربي جتو كلام فلما رآها جتو egaa dura darbuu dura ni beekamaa jechuu fi dhiifame. Liqoo miyya tafakkaruun jeemsi la quraanni xiinxala barbaadaa bara. Kan inni galuus kan inni fayyadus warruma xiinxalu. Hayyee waa alqii asaakaan eegatti kenname. Hayyee uleetee darbii jedhameeni. Hayyee ni darbe fa'alqaa isii ni darbe jechuun magaa. فلما رآها يجون وقايسي يركو تاتز يجون تبرايكو وقاركو كأنها جان أكسوتي لا فكاتي جيجو جويك اللولام أيه كانت في تسان يا دا في جيجا خيزة تيجارا سم فكاتي فإذا هي ثعبان مبين جامع كبيرات أيه ثعبان مبين جويك masqaa jechuun duuba hoo sanii fi kan akkamii waliif finna fiigicha keessatti jawwee qalloo san fakkaatti jechuudha. Ka'annahaa jaannuun akka sootiidha itti hoggaa isheen burraayitu yaa wallaa jechuun ni dheeyse mudbiran jemma. Haduuda galoo haala ta'een walam waaqif jechuun boodan deebine inumaa wajjumaan itti fufeechaadha. Yaa Muusaa akkasitti rabbiin akkana jedheeni. يا بدا موسى لا تخف صدات إني لا يخاف لدي المرسلون أنا بر جئ ربي سبحانه وتعالى إرقمتوني نبرة صداتني إن صداتي يا موسى مالتا تمويا إلا من ظلم إنما قرتي ما أنت نميت لا وجت مليدا ثم بدل حسنا eeganaa gartee gaariitti hajijjiire malee irraa tawbate ja'a baada suuyin eegamtuudhaati. Bakkuma tana keessattuu hooga isatti akeeku jira jaan akkam
Gurbaa gosa Fir'aawnaa san ajjeesee biyyaa deeme laama. Wasanii lakkii waasanis miti illaa man zalama summa baddala husnan jeename. Ayyaadha. Ayyee bakkee waa nama sodaachiftu sanii jechuu warmee. Ayyee nama zulmii hojjete fa'aatiitu sodaata malee ati maal irraa sodaatta? Ergamtoonni kamiin waa sodaataa jechuudha. Jechaadha. Egaa ulamaa'ota keessaa wasirtoota keessaa warri akkas ji'u jira barama qibxii jeesee saniifuu sodaataniitu keessa jira gala deemu jira. Inni nu maal jedhe rabbi inni zalamtu nafsi faghfirlii je'ee kadhatee bariyaara. Aniin kiyya lubbuu tiyya hin miidheen jira maasiyaa saniini faghfirlii naaf araarami jedha. Jaadha. Illaa man zalama nama gartee gaammaan tana miidhaa hojjetee summa baddala jijjiire malee husnan toltutti jijjiire toobatee baada suu'in eegamtuu saniiti fa'innii ghafuurun rahiim. Isuma saniif waan araaramaa rahmata godhaadha waan sodaatuun qabuudha baram. Ayyee wa'adkhil yadaka hunoo leenjii lammaffaan maasiis. Wa'adkhil jechuun naqi yadaka harka kee fi jeebika bobaatee jalamee naqi takhruj jechuun ni bahaati baydoo'a jechuun adii haala taateen iftuu jechuu barama min gayri suu'in dhukkubaa maletti jechuudha. Hammeenyaa miti barasii miti dhukkubaa maletti fi tis'i aayaatin ayyaada haa taani aayataani jechu mallattoolee lamaan tun fi tis'i aayaatin aayatoota gartee mallattoolee saglan san keessa galtee jechaadha. Mallattoolee sagalita rabbiin kenneeffamma. Gara Fir'aawnaa deemuudhaaf bakka sanitti mallattoo sagal jechaadha. Maal jee rabbiin subhaanahu wa ta'ala suuraa takka keessatti فأنزلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم جئ بكتك الشندبة لام شني شنن سنرتي هركا في أولي وقاد واللي تربع وأخذناهم بالسنين هم كينسان قبل نجد ونقص من الثمرات ونقص من الأموال ما hirrina gartee gaa qabeenyaatiin isaan qabamne timiruma duraan gartee ga'a matatti yeroo lamfaa dhaluutu dhaluu dide jechuu amma naqsi mina samaraatii sanii wali lama himma kun siniina naqsi lama ita'uu torba meeqa waliin sagalee jechaadha. Saniifuu fi tis'i aayaatiin isiin tun amma ayatoota saglan mallattoolee muujizaalee saglan san keessa galti. Ilaa Fir'aawna gara Fir'aawna deemi waqawmii gara ummata isaa deemi. Akkas jenneen innahum kaanuu isaan sun taani qawman faasiqiinaan ummata finciloo jechaadha. Egaa shari'aa teenya irraa baan ajaja keenya fudhachaan jiran isaan suni. Falammaa ja'atuhum jechuun hoggaa isaan dhuftu ayaatunaa mallattooleen dandeettii teenyaa sun jamma. Ayatoonni salgan sun jechuun mubsiratan agarsiiftuu haala taateen isiin tun ragaadhamma ergamaa ta'uu isaanii irratti. Muusaa fi Haaruun ergamaa ta'uu irratti ragaadha mubsiraa. Qaaluu ni jaanisiidhaan haadaa sixirun mubiin kuni falfala dirree taa'u jaan. Sihirii ifa jechuudha jaanii fudhachuu didan amma. Wajahaduu bihaa Fir'aawnaa fi gareen Fir'aawnaa san isii tana ni morman. Islaamummaa ni mormanii wastayqanataa haala isii dhugoomsiteen anfusuhum lubbuun isaaniitu kan yaqqansitee jirtu. Ayatoota rabbii sanitti ni kafran jechaa ni morman isiidha jedha. Isaan ammoo bargaa waan kana fudhatanii jiran laama. Keessi isaanii amantee jirti. Wajahaduu bihaa ayatoota san jechuuma.
ayatoota sanni mormanii hayyeetti kafranii wastayqanataa haala isii amantee jirtuun ayye anfusuhum lubbuun isaanii zulman jechuun kufrumaaf jecha didanamma waculuwwaniin iftuulummaadhaa jechaadha boonaaf jecha fanzurmee laali ajaa'ibi kayfa kaanaan akka ta'e caaqibatul mufsidiin booddee warreen lafa balleeysanii fir'aawnaa fi waraanni fir'aawnaa galaanaan nyaatame lafarraa dhabame halaakame jechaadha qarqiin itti buuti gaamma jechaadha akkasii jechu ergamtoonni kun ergamaan siin duraa nabiyyallaahi Muusaan faanis akkas turan jedhee rabbiin itti himiga kana keeysa gorsa ajaa'ibaa jira walaqad aateynaa daawuda jedhemaas rabbiin wallahi dhugumatti ni kennine daawudii fi wasuleymaana suleymaan ilma daawudiifis ni kennine ilman jechuun beekumsa ni kenninee fi rabbiin beekumsa addaa kenneefi jira jaada ilmaniin beekumsa bal'aa jechuu bar maaliif jennaan nakiraa godhuun beekumsi kun beekumsa bal'aa ta'uu garsiisa waqaalaani jaan isaan sun lamaanu alhamdulillahi faaruun ka rabbiiti faaruun hundi rabbumaa fi alladii faddalanaa rabbiin sunuu kanu caalchise alaa kathiiriin namoota hedduurraa min cibaadihi ilmu'miniin gabrootan isaa muumintoota irraa namoota hedduurra kanu caalchise jechaadha nama hundan jenne malaa isaan wawarisa suleymaanu suleymaan ni dhaalee daawud jechuun daawud ni dhaalee nabiyyummaa ja'a ilmi isanis jechu jechaadha hayyee qabeenyaa miti naanu maashina lambiyaayi hayyee laanu rasuu hayyee egaa laanu risu jechuun dhaalchifnu addunyaan dhaalchifnu jechuudha jechaadha amma dhaalma inni dhaale kuni hayyee ilmi isa nabiyyummaa san jechuudha rasuulummaa san rabbiin kenneefi jaadha eeywa duubo waqaala jechuun ni je yaa ayyuhannaasu jechuu yaa namoota cullimnaa jechuun nuti ni barsiifamnee jedhe laamma ilaa ilmi ta'u cullimnaa jechuun ni barsiifamne mantiqa xeeyri jechuun haasawa shimbirroollee barsiifamne eegaa dubbii shimbirroollee rabbiin nu barsiise wa'uutiinaa ni kennamne min kulli shay waan hundarraa waan nu barbaachisu jemmagaa ni kennamne aangoos rabbiin ni kenneefi inna haadaa lahuwa alfadlu almubiin dhugumatti kun tola oolina ifaa ifa tahee rabbiin nurratti tola ooleechaa akkas jegaman waxushira kunoo ka fakkeenyaatti waxushira jechuun walitti ni qabamee lisuleymaanaa suleymaaniif junuuduhu waraanni isaa min aljinni wal'insi jinnii fi namaa waxxeeyri jechuun allaattiiwwanirraa shimbirroorraa kataayya hundinuu isa biratti walitti qabaman laama rabbiin walitti qabee fi fahum yuuzacuun isaan walitti ittifaman jechu egaa sirni isaan ittiin oofaman deemuu keeysatti hayyee gartee akkaataa sirna qabee isaanii jeen akkasitti tartiibaan kaa'amaniiti hoggaa karaa deemanillee akka faca'anii wal keessan faca'ane sirna bareedaadhaan oofamu walitti dhorkamu jechuu barfahum yuuza'u naan isaan ni haayyifamu isaan walitti ittifamu jechu bifa sirna qabee isaan oofamu akkasitti deeman gaa hattaa idaa atoo hanga yeroo dhaqan alaa waadiin namli hayyee laga mixee hoggaa dhaqan jechu hayyee ganda mixiidhaa jechuudha boolla mixii takka hoggaa dhaqan qaallatni jettee namlatuun mixiin takka ni jettee yaa ayyoon namluu yaa mixoota udkuluu masaakinakum boolla teeysan seenaa laa yaaximannakum akka isinin caccabsine suleymaanu suleymaanii fi wajnuuduhu waraanni isaalleen wahum laa yashcuruun odoo quban qabne jechaadha haala quban qabneen jechu beekaa isin deeman isaanumaa qulqulleessitee baran malaa
Tana eenyu jalaa beeke gaa Suleymaanii beekila. Nama biraatiif rabbiitu himutti jira. Jaata. Fatabassama jechuun ni seeqe. Daahikan jechuun ka qoflu haala ta'een seeqinsaan eegaleeti qoflatti booda'aan jechuudha. Fatabassama jechuun ni seeqe. Daahikan min qawliyaa jecha isiisanirraa. فقبل قالت وقال نجي ربي أوزعني يا ربي خيانة قبسيسي أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي تولنا الرتي أولت غن سيقلتهم فتو يا ربي نقبسيسي وعلى والدي هذا باقي الرتي سكني تولو أولت سنجم نعمان أبو تافكن نمتيس تنم إلماني جامتي لكاونت سنرتي ربي قلتهم فتو قمنا يتشورا وعلى والدي جلا مين هذا باقي الرتيس وانا عمل صالحا دلقا غاري وجتشوس يا ربنا قبسيسي ترضاه يجون غاري أتي جالت تجتشو دلقا غاري أتي جالت دلقو راس يا ربنا قبسيسي وادخلني نقلش برحمتك رحمة مخيتي يا ربي في عبادك الصالحين Gabroottan kee gaggaarii san keessa na galchee du'ee garee san keessatti yaa Rabbi na barreessii jedha. Taariktoota irraa na godhi jechuu bar kadha ajaa'ibaa kadhate laama. Ijjaata. Ayyee kun imma gartee hanga tokko waa'ee nabiyyallaahi Suleymaan egaa watafaqqada xayira ayyee shimbirrooni tottooyatee ni laalee. Amma gaawwanni kun sirnaan deemu jirti laamu. Hundi siidhaatu quba qabaatamti kakeessaa fi ka jiru kana hundaatu eeggama. Amma wata faqqadaxxeeyra shimbirroo hattaa shimbirroo xixiqqoo sanillee quba qaba jechuudha. Shimbirroon tottooyatee ni barbaade faqaala jechuun ni jee maali yalaa aral huduuda. Maaliifin huduuda arkuu dhabee huduud eeysa bade jechu ija qaruuf inni jaamu sun jechaadha. Jaata. Inni kun amma injiinara bishaaniitii jedhan waa'ee bishaanii kana gartee gaa bishaan rabbiin lafa jalatti garsiise. Odoo deemanuu bishaan dhabnaan amma maali gaa isaatiitu bakka bishaan jiranii fi kana qajeelcha. Yaada amkaana jechuun moo ni ta'e inni kun minal ghoo'ibiin. Hayyee warreen fagaatirraa ta'e moo asin jiru har'an dhufne moo akkam jechaadha. Akkuma barsiisaan amma lagganamaa maqaa yaamuu jechuun barattoota isaa kana to'atuudhaaf sirriitti konteenisa isaa simantee gartee to'annaa cimaa adeemsisu. Maqaa isaanii maal godhee eegusan akkasumatti eega inni ni samma. لو عذبنه والله سنين أدبا عذابا شديدا أدبا جما جتشم maal dhiiroo sun goblaa faa buukii irraa buqqaasuu maal kana baallee siitana kana faadhaa jan owla azbaxannahu yookiin isuma huniin dhalaa owla yaatiyanni jechuu yoo naa dhufe malee bisulxoonin mubiin ragaa ifaa ifate yoo fidate malee cuzrii yoo qabaate waan dhabameef kana uzrii isaa yoo natti himate malee hin dhiisuu je'e jechu niin ajjeesaa oohiya. فمكث jechuun ni dhaabbate ni taa'e magaa huduudiin sun gayra baciidin yeroo fagoo odoon taane xiqqoo tureetuma dhufe faqaala jechuun ni jeeya. Maaliif eessa dhabamte maali odoo ayyaman gaafatin maa deemte akkanaan gaa dubbiin gaafiin itti dhiyaatte maa. Faqaala ni jee ahattu jechuun aniin kunniin marseniin beeke bimaa lam tu'it bihi waan ati hin marsiniin. Tan atin beekiniin beekee ihaaxaa jechuun ammoo waan tokko sirriitti beekuudha laamma. Hubarraa haratee sirrumatti waan san qoratee dhufe. Wajji'tu kasiifiin dhufe kunoo min saba'in. Yaman keessaa bakka saba ijaamtu sanirraa bina ba'ii yaqee jechuun oduu dhugaatiin jechaadha. Amma daataa funaanee dhufe laa informeeshina ajaa'ibaa. Tan jechuummaa. Inshaallah sagantaa dhuftutti rageenya maal akka ta'e darsiin keenya kanarraan tanaa kana fakkaata warra waan dhageen fayyadamu rabbuna haa godhu ilaa liqaa'in aakhar